Ayyaanni Irreechaa hora Finfinnee marsaa ja'affaaf har'a magaalaa Finfinneetti kabajame bifa aadaa fi duudhaa isaa eeggateen xumuramuu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee ibsaniiru. Magaalaa keenyatti haala gaariidhaan duudhaa isaa eegee kabajamee xumuramee jira. Kan nu xumursiise waaqa keenyaaf galanni guddaan haa ta'u jechuun barbaada. Aadde Adaanach ayyaanichi milkiin akka xumuramuuf qaamolee itti gaafatamummaa isaanii ba'atan hunda galateeffataniiru. Horri Finfinnee gara duudhaa isaa eegeen bareedee akka inni kabajamu xumuramu gochuu keessatti qaamoleen gahee taphachaa turan hundi galata isaanii mala galata galchuufiin barbaada. Keessattuu haadholee siinqeedhaaf, abbootii gadaatiif, foolleedhaaf, qaamolee nageenyaa gaggeessitoota naannoo Oromiyaa keessattuu naannoo Finfinnee jiranii fi magaalaa keenya wajjin qindaa'anii hojii akka gaariitti hojjetanii uummataaf haala mijaa'aa uuman hunda uummata ayyaana kanarratti immoo bifa addaatiin hirmaachaa ture hunda uummata magaalaa Finfinnee kabaja ayyaana kana bareechuu fi sirriitti keessummeessuu keessatti gahee taphachaa ture hunda magaalaa keenyatti hoteelota dhiyeessiin adda addaa akka hin qabne suuqileen hoteelonnis banaa ta'anii keessummootaaf tajaajila sirrii fi gahaa akka kennuu danda'an kan godhan hunda maqaa kootii maqaa magaalaa Finfinneetiin akkasumas hirmaattota ayyaanatiin ulfaadhaa galatoomaa kabajamaa jechuun barbaada. Magaalichatti ayyaanonni addabaabayitti kabajaman miira obbolummaa cimsuun ijaarsa biyyaa keessatti gahee guddaa qabaachuun cinaatti galii turizimii dabaluun guddina diinagdee magaalichaaf shoora olaanaa qabas jedhan. Fuuldurattis kana caalaa hojjechuun barbaachisaa akka ta'e eeraniiru. Finfinneen ayyaana akkanaa gurguddaa addabaabayii irratti kabajaman keessummeessuu keessatti muuxannoo gaarii horatteerti. Kun ijaarsa biyya keenyatiif turizimiin akka babal'atuuf galiinii fi ikoonomiin keenya yookaan immoo diinagdeen keenya akka inni dammaquuf gochuu keessatti gahee guddaa qaba. Ammas duudhaaleen keenya, ayyaanonni keenya akkasumas aadaan keenya diinagdee keenyaafis hawwata turizimii guddisuu keessattis gahee guddaa akka taphachuu danda'u kana caalaa daran cimsinee hojjechuu akka qabnu nu agarsiisa. Irreechi hora Arsadees akkuma kana nagaan akka xumuramuuf kantiibaa Adaanach hawwii gaarii qaban ibsaniiru.